السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتوا في رضا الحمد لله رب العالمين. فيديو كان أنا ندامي شيري قرا I think فيديو كان دوكا أفانا معرفة وجه إذا بريدا مالي في لما واي كان الرجال والريوان كان وجه ثانو معرفة هيا دماني واي جولي منا طلبات إجولي طلبات فاجرتو في إجولي منا طلبات جرتو إجولي طلبات فاجرتو ميت لا قد رجاجر أباد أبانيرن abbaan qaban abbaan dhalche dallala gurguraa dallali biiroo gurguraa biiroon biiroo asitti gurguraa biiroon asii araba gurgura arabni illee barbaade yoo ta'uu baatte mana biraatti gurgura fufaa meeqa deemti argamuu hin dandeettu miidhaa hedduu irra argamtus miidhaa kanniin keessa dabarteeti yaani xiinsammuu biyyarraa miidhamerraa haga mana arabaa geetti akkas ta'ee yoo manni ta'uu fi didu nama dadhabuu dandeetti yookaan wanni sun ta'uu dadhabuu danda'a yookaan hojii dhaabdii yookaan diddii yookaan wayii jetti biiroo deebisan arabni yoo keessattuu ji'a sadiin guutin biiroo deebifti biiroon gaafa kana biiroon asii waan biiroon Itoophiyaa waliin wajjachuuf jecha bakka akkuma barbaadan godhaa jettuuniif ijoollee tumuu jira nyaata dhorgachuuf jira bilbila irraa fuudhu jira odoo miidhamtee bilbilattee nama wal qunnamuu hin dandeettu miidhaa addaatu jira inni kun faaktii jiru annama biiroo dalagu nama waan jettee namni yookaan miidiyaa guddifachuu yookaan ammoo akkas jedhani nama mana madaamii taa'ee waan wayii dhageeffateetiin jechaan jibbatum annama waggaa 13 wayi bakka takkitti Itoophiyaarraa dhufee hagaadhaa bakka takkitti jiru eejensii wanni namarraa waan kana gaafadhu hin jiru waan beeku waan arguuf jechaadha waan dhaga'uufis waan arguufis kanaaf ijoolleen xalabaan dhuftu miidhamaarti miidhamni kun eenyurraa dhufe eejensii Itoophiyaati kan isin ajaa'ibu biyya kana gara dhufanii yoo xiqqaate gara biyya 14-5 akkasii wajjanne biiroon kun wajjateera wajjatee jechuun biyyoonni tokko cufamu tokkoon banamaa tokko cufamu tokkoon banamaa yaani biyyi tokko kaa'oo gaarii ta'uu baateetiin jedhe isan dhiibnee gara biraa deemnaa kanniin wal qabate biyyi kanniin keessatti biyyi akhbara wasaka ijoollee biyya ofii gurguratanii dhiiga illee gurguran waa takka itti fakkaanne eejensii Itoophiyaatiif eejensii Baanglaadeshiiti wallahi tumaa jedhanii bar ijoollee kun jechaanii miti ani waan gochaan beekan tumaa yaana ittiin kennina bilbila irraa fuudha namaan akka waliin qunnamne mana addaati galcha harkaaluu hidhaa tuma yoo san in sodaatti miidhaa sanirra in deebisi dalagaatti kun maaliif kasaaraa ofii bichaa kan kasarreef miidhaa mucattii sanii namni beeku hin jiru ejensiin kafilla irra bilbileeti mucattiin tu akkana rakka dhiyatteetiin biyyan nu himatte mucattiin tu akkana jetteetiin nu himatte maali wanti isii jedheetiin gaafatu ijoollee kafila gaafatu ejensii muraasa xiqqishu hin jiru hin jennu kanaaf please ejensiin biyyaa I think suni akka nama hoolaa takka haadha jalaa fuudheetiin ilmoo takka haadha jalaa fuudhee gabaa baasee gurguratu abbootatu isin gurguree isinillee diggaamee atarraftanii gurgurattanii akkasis ta'ee namummaan isin dhagamu qabaata ijoolleen miidhamaarti wallahi mustashfaani manni yaalaa gurguddaan magaalaa gurguddaa keessa jiru biyyoota arabaa keessaa Suudii Kuweetii yoo xiqqaate namni 4-5 ijoolleen teena dhibamtu mana yaalaa ciiftu jira manni yaalaa marti ijoollee teena reeffi mana yaalaa marti ijoollee teena bakka kamittuu akka qorichaati ijoolleen keenya keessaan dhabamtu kuni maali qaniin qanii ta'e yaani nafseen qanii uumamtee baate akka jedha san sun akkasuma ta'e hubannoo dhaba namni kamiidhamu rakkin ejensiitiin kan ijoolleen miidhamaa jirtu ejensiin tokko waggaa lamaan nam tokko biyyaan erge itti gaafatamummaa qaba garuu ejensiin lamaan ka waliin qabdu itti gaafatamummaa maali ji'a sadii sanuyyuu mucattii saniif osoo hin taane kasaaraa isaaniitiif akkana hojjetan ejensii walii wajjannu jira ejensii kee nama kiyyaatu jira nama wal beenu hiriyaatu jira ejensii miidhaa yookaan ejensii wannechuu kooti miti garuu rakkoon ejensii Itoophiyaa keessa jiru isa kana waan feete haa taatu qilleensarrallee haa jiraattu akkuma feetetti haa jiraattu isin maan bichaan ji'a sadii asii akka ittiin deebineedha kan barbaadu ejensiin hedduun isaanii nyaattee dhugdee dhimma isiiti jiraattee duutee dhimma isiiti gin ji'a sadiin kana darbuu qabaatte ijoollee garuu ka biyya itti man akkamii ji'a sadii booda dabarte manni si jijjiiramaadhaan no manni si jijjiiramu ji'a sadii dabarte haadhatish
manni kasii jijjiiramu arabni ati biraa diddee deemte sun yoo hin kassaru ati diddee hojii dhaabde hin kassaru waa'ee bara garaatti gurguradheetiin birrii kiyya deeffadha jedheetiin si gurgure ala namni zoorri jedhee si ilaalu hin jiru. Biiroon ati irraan dhufte illee ka'asii keessattuu ka Itoophiyaa osoo hin taane ka'asii araba irraa wanti si fuudhuuf yoo si fuudhe biiroon fuudhuun jira. Nuti amma ijoolleen fuuna. Ijoolleen rakkattee ijoollee fi miti. Biiroo Itoophiyaa nu rakkisee biiroo Itoophiyaatiif miti. Yoo ati mana midhaatti gurguramte yoo xiqqaate aqalli ishee riyaalii 500 sirratti hin argama bu'aan. Durallee bu'aa sirra argatani ammallee bu'aa sirra argatan. Kanaaf si fuudha malee biiroon maybe biiroon tokko ijoollee cinqamuun jira. Akkas yoo jedhu hundaa miti. Biiroo sun yoo ijoollee nama mucatti akkana rakkatte dheetiin biiroo asitti bilbilee biiroon asitti bilbilee ijoollee isa ofii fuudhee maaliif waan ejensiin lamaan walii quuxa'uuf waan waliin dalaganii walii quuxa'uu jecha fuudhanii mana jijjiiranii. Kanaan ala ati seera qabeessaan dhuftee ji'a 3 yoo dabarte akka ati barbaaddeen manni si jijjiiramanii dallaalaa fi ejensiin ijoolleetti isinii himan sun soba manni si jijjiiramu mirgi illee hin jiru. Sijjamaara mirgi maa ji'a 3 gadittis ta'e ji'a 3 olitti illee ta'e arabni tokko ji'a 3 odoon guunne ijoollee meeqa cadhisee airpoortiin dhaqeetiin galchee as deebi'a. Ji'a 3 keessa maa galcha arabni mirgi hin jiru. Akkuma akka biyya yaadamu sanii miti akka haasamu sanii miti. Arabni mucattii takka fide ta'uu didde airpoortii keessa ji'a 3 odoon geenne galchee isii airpoortii keessee bararsiiseet as deebi'ee biiroon waraqata ittiin galchee fida. Because yookaan birri deebi'aa fi yookaan sararasanyaa badhaatti dhufaaf. Guyyaa meeqa nuti odoon quba hin qabne ijoollee Bangladesh haa ta'u Itoophiyaa biyya kamaa ta'u odoon quba hin qabne galchanii ofii ji'a 3 guunne galchanii waraqata ittiin galchan kurjin haa inni fidanii kalaas badiilaa barbaada yookaan shagaalaa biraa barbaada yookaan immoo birri barbaadaadhaan. Kan ammoo biiroo bichaa nama hordofettanii akkasitti fudhatina. Arabni illee waan ofii murteessitutu jira murteessitu waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen walumaa galatti maal jechuu barbaadeetti biiroon Itoophiyaa ijoollee akkuma gurgurtan isaan illee mirga isaaniitiif dhaabbadha. Biiroon asii ganda. Wanni isaan godhan hin jiru. Yoo ijoolleen daladdee faayidaa argatan. Yoo ijoolleen dalaguu baatte kasaaraa ofiitiif jecha kun amma dhiyootan ijoollee Masriin ajjeese jedhan itti dhufee ajjeese. Kiniin ajjeesan shakkiin qabu waan akkasiin godhan jedheeti. Kanaaf ijoollee illee walii dhaabadhaa bakka jirtanitti ejensiin guddaa waan kana katabatu miinaa guddaa katabatu ejensiidha. Ejensiin ijoollee takka nafsees illee baasisuu danda'a nafsees illee bituu danda'a. Waan walii wajjatuuf wal quuxessee achirra ka darbe imbaasii bira kaawwamu. Mootummaa bira ammoo mootummaan biyyatti haala jiru mootu karaa maabaraawitiin sirreessuudha malee waan onnoo miti. Kanaaf walumaa galatti isin dhiyeessira ijoollee xalabaatiif tokko mootummaan dhaabachuu ejensiin gurguratee cadhisuu bichaa osoo hin taane isaaniifillee yaadu akkuma kiisha ofiitiif yaadutti namoonni beekamtii qabanillee waa'ee akkana kanneen bakkuma arganii irraa dubbachuudha. Kana yaadni koo nagaan jiraadha.